Ashama arka hune hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessaniin baga viidiyoo har'aa waliin deebine akkasuma warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskraabii godhuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni namoonni haaraan baay'ee dabalamtanii jirtan gara chaanaalii kan koo inna baga nagaan dhuftan baga sabskraabii gootan baga maatii taatan inna haaraa waan tokko jechuun barbaada innis yaada keessa kootitti bakka yeroo waa'ee gaafii natti ta'u inna ijoolee Arsiif dhaamsa qaba jechuudha. Ijoolee teenata Arsiif dhaamsa qaba. Anis Arsiidha. Ani baale dhaloonni kan koo garuu Arsii fi baale tokkuma. Anis Arsiidha. Yeroyyuu waan Arsii ta'eef ijoolleen teenya sirrii jirti jedhee yeroo kamiyyuu hin deeggara. Baay'ee dogongora qabdan yeroo baay'ee sin taazzaba. Innaa har'a maaliif waan ijoollee teenya taazzabu ifa baasee hin dubbadhu viidiyoo irratti hojjedhu jedhee yaada kaasee jechuudha. Innis maali ijoolleen teenya Arsii baay'een Oromoo hunda keessa jechuudha. Kan dafee nama faarsuufillee jajjaru kan dafee nama qeequufillee jajjaru isinuma. Dhugaa dubbachuuf taanan tokkoffaa Haacaaluu fi Caalaa fi Haacaaluu irraa yoo isinii ka'e kan baay'inaan qeeqaa jiru ijoollee teenya Arsiiti. Dhugaa dubbachuuf taanan kan qeeqaa jiru Caalaa irraa baay'inaan ijoollee Arsiiti. So jeneraal Kamaal Galchuu kan qeeqaa jiru ijoollee Arsiiti baay'inaan. Dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Garuu siyyoon bal'istanii yaadda. Namni tokko yoo dogongore waan dheengadda godhe tokko yaadadhu. Namni kun qabsoo Oromoo keessatti waan gaarii godhee jira. Kanaaf yoo dogongora isaarraa darbuuf hin dirqamu. Yaani irra darbaaf yeroo tokko nama gadi fuudhanii nama fakkeenyaaf Haacaaluu fi ennu kana Caalaallee akkuma feetan godhaa homaayyuu miti. Nama guddaa jeneraal Kamaal Galchuu guys yeroo iskirra gootanii poostii goota sheemin isin qabu. Dhugaa waaqayyoon bakka seenuu dhaba dhugaa rabbiin saalfadha. Nama guddaa nama abbaa kennanuu ta'uu bara nama guddaadha bara. Yeroo daa'imni cuuceen dheengadda dhalatte waa'ee qabsoo hin beekne dheengadda feesbuukii dhuftee erga gara biyya Arabaa dhuftee waa'ee siyaasaa barte nama guddaa qabsoo Oromoo keessatti guddate fuutee gadi deebistu sheemis hin qabu dhugaa rabbi. Bismaam dhugaa rabbi waan tokko bal'isaa laala gochuun dura bal'isaa laala nama guddaa waan fedhe balleessuyyuu baqa namni kun dogongoree jira irra darbuu fi malee suuraa isaarra iskii godhanii gadi gargaartanii maalidha maal ta'e ara rabbi jedhaati saalfadhaa dikkoo saalfadhaa namni kun nama guddaadha bara waa'ee qabsoochuma godhaatiyyuu nama kana akkana hoolaaltan abbaasiif hin ta'u nama cuuceen dhingada biyya Arabaa dhuftee waa'ee siyaasaa barte yeroo nama guddaarra iskii gootee poostii goote sheemis hin qabu waan fedhe haa balleessu jechuudha namni kun. Ishi afaan nagaatiin ayyaada isaanan qeeqaa jettee hin postattani suuraa namaa gadi gargarsanii iskii namarra godhanii dhugaa rabbi akkamitti yaaddansiisin ijoolleen Oromoo kun dhugaa rabbi duufaa mataa qullaa baattanii jechuudha bara qabsoo dhugaa rabbi maan tokko isinitti immoo ijoollee Oromootiin irra baay'ee qabsoon mataa jaanjessee jira. Baay'ee yaaduudhaaf qabsoon mataa isaan jaanjessee jira. Isin jechuun hammanuma bara osoo Jawaarillee bor waan tokko balleesse akkuma Kamaal Galchuu jeneraal Kamaal Galchuu gootan kana gootan wanti amanamtan takka hin jirtan isin nama qeequufis nama faarsuufis hammana barbaadan jechuudha. Kan biraan mootu maammee pirezidaantii maammee bakka nama arrabsuutti isan deeggaru dubartii akkasitti arrabsuun maal jechuun sirrii miti garuu yaada isaan deeggara dhugaa isaa jedhe. Maammeen kaleessa liivii isaa dhaqan baay'ee liivii isaan dhaggeeffadhu baay'ee warra liivii irraa haasa'u dhaggeeffadhu baay'ee nama hordofu ijoollee teenya baay'ee hordofu sababni isaa sammuun keessan qullaadha zim jettanii jette waan ta'eef barumsa qabu ta'ee isin hordofan kaleessa garuuyyuu dhaggeeffadheetu ture maammee jechuudha. Maal jedha ijoollee baay'ee ijoollee Zaaraa fa'aa maal fa'aa arrabsee ture bakka nama arrabseetti san deeggaru dubartii arrabsuun qabu nama kamiifiyyuu kabajaa qabaachuun irra jira nama kabajuun dirqama jechuudha. Yoo of kabaje abbaan nama kabaje yoo abbaan of kabaje namni nama kabaje. Kanaaf maammeen yoo ati of kabaje eenyumtu iyyuu si kabaje yoo ati nama arrabsite namnis arrabsee malsiisi deebisa waan ta'eef kanaaf iyyuu sirrii hin jenne garuu bakka ati sirriitti jettu maanni bakka ijoollee Wallaggaa jedhe ijoollee Wallaggaa hayyuu ofii hanga fedhe balleessuu miidiyaarra baasanii iskiirra godhanii hin qeeqan bakka jedhetti sirrii jedhe. Ani ijoollee Oromoo keessaa ijoollee Wallaggaa wanti ittiin qeequllee jira. Fakkeenyaaf yaada takkaan garuuyyuu sammuun isaanii baay'ee ajaa'ibaadha. Baay'ee cincimuu fi waan godhanii fi waan dhiisanii beekan dhugaa dubbachuuf jechuudha ijoollee Wallaggaa. Maaliif kana jette maal jedhe maammeen kaleessa ijoollee Wallaggaa hayyuu ofii hin qeeqanii jedhe. Gaafa Daawit ibsa wanna irratti gaafa biyya galan
waraanni haa galanii oboon haa galanii ani hoggana waan adda addaa jedhee jiraan baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Wanti inni jedhe suni deeggartoota isaatiif fudhatama hin taane. Deeggartoonni isaa baay'ee aaranii jiran. Garuu namni takka miidiyaa irratti bahee suuraa isaa eskii godhanii gadi deebisanii qeeqa mul'isan namni takka hin jiru. Martiyyuu keessa ofitti aaranii zim jedhanii jechuudha. Maalidhaa? Kuni siyaasaa qabsooti jechuudha. Kuni beekumsa waan cimoo ta'anii waan bal'isanii yaadaniif nama dheengadda waan gaarii godhe miidiyaa irratti baasanii eskii godhanii qeequu hin barbaadan. Maalidhaa? Bal'isanii yaadan. Dhugaa rabbi ijoolleen wallagga bal'isanii yaadan. Isinoo goota keessan hayyuu keessan nama dheengadda hayyuudha goota jettaniin har'a waanuma takkitti inni dogongoreef eskii gootanii maal yaada. Innaa isin akkasii jechuu barbaadeni fakkeenya namoonni tokko maal jettu ijoolleen Arsii jechuudha. Nuti Arsii taaneef isa hin deeggaru bakka inni dogongorreetti minya tultullaa hullaa eenyu deeggarisiin jedhe nama yeroo qeeqxan bifa nagaatiin karaa nagaatiin akkana jira gaafadhaa nama guddaadha akkasitti bakka diqqeessuun nama gafu nama guddaa akkas gochuun gaarii miti jedhamtan malee yoom namni deeggarisiin jedhe deeggartee dhiiste maal fayyadda si'a dhugaa rabbi daboo waa fayyadni faatu bar yeroo tokko Facebook irra bar miila tokkoon dhaaba Facebook jechuudha. Kanaaf yoo abbaan of kabaja namni nama kabaja namni biroollee kabaja jechuudha. Gaafa atiin hayyuu ganda keetii tokko xiqqeessitu gandi biraa yoo xiqqeessitu nama ajaa'ibu. Kanaaf yoo abbaan of kabaje namni nama kabaja siin jechuu barbaade. Kanaaf hayyuun kan kee akkuma ijoollee wallaggaasan gaafa hayyuun isaanii waan tokko balleessu irra darbanii fi miti zimtidha miti isinis akkasumas zimtidha irra darbaa jechuu barbaade. Kanaaf jechuudha hin beekne hin jedhina. Hundumti keessan osoo yaamanii takkaan jechuudha waa'ee siyaasaa si gaafatanii zeeroodha. Iyyuu bichaadha isin kan beektan liivii galtanii jechuudha tokko warroonni liivii galan faan zeeroodha. Annaa kanaaf jechuudha of kabaja gattaa dhugaas hin jira ijoolleen Arsii hin jajjarina nama faarsuufis nama qeequufis hin jajjarina faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Qeeqni keetii fi Facebook irra iyyi kan kee kuni dhugaa rabbi homaa faayidaa hin qabu. Waltaa zabbii bichaa taate jechuudha. Nama dogongoreef ilmi namaa hin dogongora. Eenyumte hin dogongora. Maybe nama wanni haasaa jiru kun dogongora ta'uu danda'a isin biratti. Adii akka yaada kootitti akka fudhadhetti anaaf dogongora ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu isiniif dogongora ta'uu danda'a. Kanaaf jechuun bakka namni dogongoreetti nama sirreessaa maal jedha malee arrabsoon taasumayyuu nama sirreessu. Xiiqii keessa nama galchee ammas akka namni sun dogongora taasisa malee jechuudha. Kanaaf yoo dhageessan kana isiniin jedha maal dhageessan ana dhiisee eenyumayyuu dhageessan isin. Duwwaa waan ta'aniif chaa'u.